walitti deebinee daawwattoota keenya egaa qophii keenya dhaha bara wahin akkaataatti lakkoofsa bara manni kiristaanaa keenya lakkoofsa isheetti lakkaatu qophii turerra barumsa gaa akka argatan abdii qabna. Egaan ittaan sun wayita qaameen gahu shamarran wayis ijoolleen baay'een mana manarra deemuudhaan sirba adda addaa sirbuudhaan baga geessan jechaa turaniiru. Maarree kutaan faaruu wiirtuu giddu galaatis baroota dheeraadhaaf naannoo Finfinneetti irratti faaruu faarfannaadhaan manoota kiristaanaa irratti naanna'uudhaan baay'aana baga geessanii faarfachaa turanii bara kanas immoo asuma magaalaa Finfinnee keessatti faaruu ayyaanaatiin baga ittiin singee jedhaniiru. Qophii kanas duukaa deemuun waa'illi keenya mirreessaa tuujubaa akka taanutti qindeessee jira. Daawwannee walitti deebina. Barikun barana keenya yaa ta'uunda keenya. Barikun barana keenya yaa ta'uunda keenya. Barikun bara jaalala yaa ta'uunda jaala. Barikun bara jaalala yaa ta'uunda keenya. Arjummaa keetiin baroota misirreessita. Lafa onaas cooma quubsita. Tulluuwwan gammoojjiis ni qabbaneeffatu. Faaruu Daawit faaruu 64 lakkoofsa 11 abbaa waggootaa abbaa ji'ootaa abbaa guyyoowwanii kan ta'e Waaqayyoon baga jabana Yohaannis irraa gara jabana Maatiyoositti nagaan isin ceesise. Barri haaraa wayita dhufu dacheen illee abaaboo uffattee miidhagdee simatti. Maarree kutaan faaruu waldaa duukaa bootaa wiirtuu muummees Waaqayyoosa ganna dukkana dabarsee ifa birraan nugee galateeffachuudhaaf gara mana kiristaanotaatti imalaa jiru. Daawwattoota keenya taateewwan as jiru hundumasaa kan isin biraan geenyu ta'a nu hordofaa. Farfana gamanera ni farfana gamanera barahara kanan goftanu gaira barahara kanan goftanu gaira. Gamanera barahara kanan goftanu gaira barahara kanan goftanu gaira.
Amma kan argamnu mana obbo Mokonnin Addunyaa fi obboleettii keenya Hawwii Dhaangiyaatti. Isaanis dhangaa kana fakkaatu qopheessanii ayyaana taasisanii nu simatanii jiru. Isaan waliin turtii gabaabaa goonaa itti dhiyaadhaa. Baga baraaraa bara 2017 isin gahe. Baga waliin geenye. Baga waliin geenye. Tole yeroo baay'ee kan baratame yeroo barri haaraa dhufu keessattuu tibba qaammee keessaa sirbaan ayyaana simatu. Amma immoo faaruudhaan dhufnee mana keessanitti bagattiin isin gahee jennee ayyaana bara haaraa faaruudhaan Waaqayyoon galateeffachaa simachaa jirra. Mee kan akkamitti ilaaltu? Waan baay'ee jala nu dabarsee yeroo kanaan waan nu gaheefu galateeffachuun barbaachisaa waan ta'eefu wanti kun otoo itti fufee itti jabaannee gaariidha jedheen yaada. Mee akkasiin tokkummaa uumanii mana kiristaanotaa irra deemanii wal jajjabeessuun kun kiristaanonni amantii isaaniitti illee akka cimaniif ammam fayyada jettu? Walitti dhufeenya kiristaanotaa cimsuu keessatti illee gahee akkamii qaba jettu? Gahee guddaa qaba jedheen yaada. Maaliif jiruu olii gad waan fiignuufu bakka adda addaa waan facaanee jirruufu walitti dhufneet yaada tokkoon waaqa keenya waaqeffachuu fi galata galchuun barbaachisaa waan ta'eefu kun otoo itti fufee gaariidha jedheen yaada. Kun faayidaa baay'ee guddaa qaban jedhee yaada. Maaliif tokkoffaan maal sitti fakkaate kanaan dura namoonni waggaa haaraas haa ta'uu waggaa kunoo ayyaana cuuphaas haa ta'uu sirbaan dabarsina. Amma immoo waaqa galateeffachaadhaan yoo wal gaafannu amantii keenyaan akka cimnu tokkoffaa amantii keenyaan akka cimnu godha. Lammaffaa immoo tokkummaa keenya akka cimsinu godha. Sadaffaan immoo kun waldaa keenya waldaa duukaa bu'ootaa sirriitti babal'atee namoonnis yoo nu arganii yoo akkasitti deemnee wal gaafannu yoo faaruu goonu namoonni yoo nu arganu gara amantii isaaniitti hin deebi'u. Waldaa keenyas hin jabaataa nuti obbolummaan keenya hin cimaa. Ani guyyaa har'aatiin baay'ee gammadeen jira. Waldaa keenyas galateeffachuun barbaada. Waaqayyo gaafa bara jijjiiru gaafa bara dabalataa yeroo dabalataa nuu laatu kiristaanonni umurii Waaqayyo nuu kenne kan akkamitti itti fayyadamuu qabu? Yeroo dabalatan argannu jireenya keenya keessatti balleessa keenya soo jiraate waaqa keenya fuuldura kufneet ifama waaqa gaafanneet itti fufnee amantii keenyatti cimnee odaaga waaqa fi ulfina waaqa gashaa jireenya keenya irratti kana itti jabeessaa deemnu irra jira jedheen yaada. Akkuma inni jedhetti Waaqayyoon waggaa haaraa yoo nu kennu umurii keenyatti umurii dabalee yoo nu kennu nuti amantii keenyaan cimneet balleessa keenya cubbuu keenya dhiisneet akka ajaja waaqaatti jireenya keenya jiraachuu qabna jedhee yaada. Tole meedhuma irratti bagattiin isin ga'e kan jettan yoo jiraate carraa kanan isinii kenna. Kiristaan hundumtuu baga waliin nu ga'een jedha. Maatis fira kan ta'anis fira kan hin taanes sabni namaa hundumtuu kan ayyaana kana kabaju bagattiin isin ga'e. Waggaan haaraa gara biyyi keenya nagaa taatee nuti amantaatti cimnee waaqa keenya kan ittiin galateeffannu nuyyaa ta'uun jedha. Bagattiin isin ga'e kan hin jedhu waggaa haaraan kun uummata Itoophiyaa hunda amantii adda addaa keessa kan jiranii hundaafuu uummata keenyaaf baga waggaa haaraatiin isin ga'een jedha. Ergaa kan hin dabarsu immoo ijoollee ortodoksii ta'anii kan Oromoo ta'anii koottaatii waldaa duukaa bu'ootaa wajjin hojjedha. Waldaa duukaa bu'ootaan kuni wangeela afaan Oromootiin akka babal'atu hojii guddaa hojjechaa jira. Koottaa waliin haa hojjennu. Ijoollee waldaa duukaa bu'ootaa kuni wal haa gaafannu. Kun ani ijoollee kanallee har'an arge. Kanaafuu koottaa hirmaadhaa addee adda addaa kan jirtanii iddee jirtanittis waldaa kana babal'isaatii ijaaraa koottaa wal haa gaafannu jedha. Galatooma. Maariyaam fiidaalee የሁሉም የማርያም በንጽሕና በንጽሕና ተጽፋለችና በንጽሕና በንጽሕና ተጽፋለችና
daawwattoota keenya simannaan bara haaraa fi gammachuun bagattiin singee miseensonni kutaa faaruu waldaa duukaa bootaa wiirtuu muummee manneen kiristaanotaa naannoo taasisaa jiran akkuma itti fufetti jira. Amma immoo mana kiristaana birootti imalaa jiru. Nu waliin tura. Tole daawwattoota keenya ayyaana bara haaraan bagattiin singee jechuuf miseensota kutaa faaruu waldaa duukaa bootaa waliin taanee amma immoo mana obboleeyyan keenya kiristaanotaa birootti argamna. Isaan waliin dhimma ayyaana irratti ammas turtii goona itti dhiyaadhaa. Tole mee jalqaba irratti baga Waaqayyoo baroota jijjiiree bara haaraa bara 2017 nagaan isin gahe. Baga waliin nuun gahe. Amiin baga walumaan nuun gahe. Waldaan duukaa bootaa faaruudhaan Waaqayyoon galateeffannee Waaqayyo bara nuu kenne kana Waaqayyoon galateeffannee simachuu qabna jechuudhaan egaa har'aa kutaan faaruu waldaa duukaa bootaa mana keessanitti argama. Mee akkaataa kanaan bara simachuu kana akkamitti ilaaltu? Isinis nu yaadachuu keessaniif bara haarawaa kanatti nu yaadachuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Kun nuuf haarawaa miti kanaan duras bakka duraan turretti waan akkanaa kana simachaa turre baay'ee itti gammannee namoota hundaa namoota baay'ee bira immoo akka gahu hiriyoota qabnutis daddabarsinee haala saniin deemaa turre amma erga garana dhufnees kun har'a akka haarawaatti
waggaa haarawaa kabajuun keenya yeroo duraatiif shaggaritti jechuudha. Yeroo immoo kanatti isin dhuftanii nu simachuu keessaniif baay'ee gammannaa. Egaa jiruu lafa kanaa keessatti dursa lubbuudhaa kennanii kun immoo ka lubbuuti jechuudha. Waa'een amantaa waa'ee hafuurati. Akkaataa kanaan mana kiristaanotaa irra deemanii wal jajjabeessuun amantaatti wal cimsuun kuni wal iyyaafachuun kuni kiristaanonni amantaa isaaniitti akka cimaniif akka wal barbaadaniif ammam fayyada jettu. Duraan dursee baga Waaqayyo guyyaa har'aa kanaan siin gaheen jedha. Ayyaana kana haala kanaan dabarsuu baay'een beekamu ture. Amma garuu waggaa 3-4 kana duratti baay'ee garaagarummaan jira. Kanaafuyyuu akkanatti sin arguu keenyaaf nullee baay'ee gammanneerra. Kanaafuu kuni amma maal deebisaa namoota silaa badan sanuu baay'ee karaatti deebisa. Kuni yeroo gaafatamuu qabu kanatti yeroo ayyaana haarawaa waggaa haarawaa kanatti namni xiyyeeffannaa baay'ee kennaa. Yeroo xiyyeeffannaan itti kennamu kanatti isin deddeemtanii waan kana namoota silaa biraan gahuun namoota biraatiifis fakkeenya ta'a hin kakaasaa kun hin dagaaga hin babal'ataa jedheetiin yaada. Yoo akkanatti itti deemame nama silaa bade karaarraa maqi yookaan immoo hubannuma cimaayyuu kan hin qabne kana akka inni hubannoo uumu. Idaa kunis jira jedhee akka inni hubannoo uumu dhaloonni amma baay'ee fayyadaa jechuudha. Kiristaanonni bara Waaqayyo dabaluuf kan akkamitti itti fayyadamuu qabu? Waaqayyoon umrii dabalataa kana nu kennuu isaatiif baay'ee haa galatoomu jedha. Nus immoo qalbii keenya jijjiirrannee badii keenya dhiisnee gara Waaqayyoo akka deemnuuf umrii dabalata Waaqayyo nu kenne kana lubbuu keenyaaf itti fayyadamuu qabna jedha. Egaa bagattiin sin geeffuu qabaattan carraa isaan isinii kennatti fayyadamu. Ummata kiristaanaa hundaan baga waggaa haarawaa bara 2017 nagaan jaalalaan fayyaadhaan isin gahee hin jedha. Ummata kiristaanaa hundumaayyuu baga Waaqayyoo bara 2016 gara 2017 nagaan sin dabarsin jedha. Barri kun immoo kan jaalalaa kan gara Waaqayyootti deeminuu fi kan guddinaa kan gaabbiitti galuuf haa ta'u jedha. Tole keessummoota keenya yaadannoo attaniif sin galateeffadhaa ulfaadhaa. Galateeffamaadha amma bara baraatti amma bara baraatti mootiidhaati amma bara baraatti mootiidhaati amma bara baraatti mootiidhaati amma bara baraatti mootiidhaati. Hunda duraa ka jirtu lafaaf samiirraan jiraatu. Goonni darbees ni jiraata yaa Waaqa goosiif galata. Baraan hin daanga'u ulfinni faangoon kee eelelee si faarsaa dhaabbadhee fuula kee. Hamma bara baraatti mootiidhaati. Amma bara baraatti mootiidhaati. Hamma bara baraatti mootiidhaati. Amma bara baraatti mootiidhaati. Para
Waan akkasii kana bakka biraatitti hirmaannee turre hin beekna keessa turre waan ta'eef garuu as jiraachuu isaa hin beeku ture ni kana. So as jiraachuun isaa kuni baay'ee waan nama gammachiisu jalqabdanii jirtu waan ta'eef waan kana boru kana caala babal'atee tooyi obboleeyyan keenya hunda biraayyuu akka ga'u abdiin qaba. Isiniinis inni guddaan kanumaan jajjabaadha isiniin jedha. Daawwattoota keenya simannaa bara haaraa mana kiristaanotaatti raawwachaa turre xumurreerra. Bara haaraa bara 2017tti kan wal lolle araaramnee giduunfaan waa hunda ammoo jaalala waan ta'eef tajaajila raawwannu kamiyyuu jaalalaan akka taasisnuuf Waaqayyoo nu haa gargaaru jechaa barri bara jaalalaa bara milkii hunduma keenyaaf haa ta'u.